Ayyaana Irreechaa namoonni miiliyoonotaan irratti hirmaatanii uumaa isaanii ittiin galateeffatan, tokkummaa fi hariiroo gidduu isaanii jiru ittiin cimsatan akkamiin gama dinagdeen irraa fayyadamuun danda'a irratti Addis Miidiyaa Neetwoork ogeeyyii fi qaamolee dhimmi isaan ilaallatu gaafateera. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataan barnoota sirna gadaa digirii sadaffaa barsiisaa Geetaachoo Taaddasaa Irreechi bakka galateeffannaa akkasumas tokkummaan sabaaf sablammootaa fi Oromootaa itti calaqqisiifamu ta'uu bira darbee karaa dinagdeen ilaalamuu qaba jedhu. Biyyoonni garaagaraa amma gaafa namoonni kumaatama bakka tokkotti ayyaana garaagaraa aadaadhaan amantaa maalii kabajanu wantoota garaagaraa dhiyeessu achirratti waan nyaatamuun dhiyeessu, waan uffataniin dhiyeessu, waan dhugamuun dhiyeessu, wantoota faaya garaagaraa hin dhiyeessu maal jedhu maal han Oromoo bifa saniin adeemamaa jira hoodhe calqabni jira. It is a good beginning but not enough. Ga'aa miti. Sirreeffamuu qaba. Hoogganaa ittaanaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Biraanuu Buutee sadarkaa ammarra jirruun haala wal madaaluun irreechi madda dinagdee ta'eera jechuu yoo baannes kaleessumarraa jalqabee irreechi dinagdee keessatti waa gumaachaa tureeraa jiran. Qaamni hundinuyyuu yeroo waa'ee ayyaana kanaa yaadu dursaan durseetiniin aadaa isaatiin akkamitti faayameetiniin akka kabajachuu danda'u isa sanaadha kan yaadu jechuudha. Yoo kana godhu jalqabumarraayyuu dinagdee walii hidhateetiin jira irreechi. Jalqabumarraayyuu gahee dinagdeedhaaf karaa ifa ta'eefis karaa dhokataa ta'een wanni inni kontribuut gochaatiin dhufeetiin jedhe guddaadha jenneetiin fudhachuun hin dandeenye. Irreecha madda dinagdee taasisuun yoo danda'ame biyyis ta'ee namoonni dhuunfaa kallattiin kan irraa fayyadaman ta'uu barsiisaa Geetaachoon kaasaniiru. Namni miliyoonni 4 dhufe tiishartii miliyoonni 4 gurgurame jechuudha. Kana jechuun immoo namni kana dhiyeessu jiraachuu qabaa jechuudha. Amma gaafa kana goonu irreechi galateeffannaarra darbee hawaasummaarra darbee tokkummaarra darbee calaqqee madda galii ta'e jechuudha. Turistiin biyya alaatii dhufu kun irreecha daawwachuudhaaf dhufuu jechuun biyyattiidhaaf karansii yookaan immoo doolaara or whatever foreign currency guddaa fideetoo dhufu. Malkaawwan ulfoo ayyaana irreechaa irratti kabajamanii fi magaalotaa fi gandoota baadiyyaa keessummoonni keessa darban hunda keessaa gabaatu jira kan jiran obbo Biraanuun dargaggoonni keenya osoo hojii hin tuffatin yoo irratti hirmaatan fayyadamtoota ta'uu akka danda'an dubbatu. Istiroo irraa ka'eetiin yoo hojjeteetiin jedhe guyyaa tokkotti uummata kumaatamaan lakkaa'amu tajaajila kennuufii danda'a jechuudha. Bishaan gadi baheetii yoo gurgurate namni akaawii gadi baheetii yoo gurgurate daabboo karaa irratti baheetii yoo gurgurate shaayii karaa amma kanaaf fooqiin isan barbaachisu suuqiin isan barbaachisu tooftaalee adda addaa gargaaramee yoo itti gargaarameetiin jedhe caafii biyya tokko irraa kaasee hanga magaalaa Finfinnee kanatti uummata dhangala'eetiin dhufu kana keessatti karaa uummanni keenya dhangala'u kana hunda keessattuyyuu gabaayatu jira jechuudha. Irreecha madda dinagdee taasisnee irraa fayyadamuuf sammuun waaqa laqu jiraachuun murteessaa ta'us barsiisaa Geetaachoon ibsaniiru. Innovative mind qabaachuu qabna asirratti wanta adda ta'e tokko. Namni irreecha kana dhufe waaw jedhee sarpiraayizd ta'e wanta kana dura gabaa irratti hin arganne tokko argatee bitatee deemuu qaba. It could be Oromoo material cultureota garaagaraa kamii irreecha madda dinagdee gochuu yoo barbaanne sammuu waa kalaqu fuunee waan adda ta'e ko gabaadhaa dhiyeessine sirriitti dinagdee irraa fayyadamuu qabna. Sirni bittaa fi gurgurtaa guyyaa ayyaana irreechaa adeemsifaman kan yeroo kamuu caalaa dabaluu waan danda'aniif oomishtoota daldaltootaa fi biyyaaf shoora inni qabu olaanaa ta'uusaa qindeessaan Inistituutii Qorannoo Imaammataa fi Qorataan Dhimma Nageenya Hawaasummaa Dr. Biraanuu Alamuu himaniiru. Guyyaa tokko kan yeroo hedduu caala jechuudha. Kanaaf hawaasa daldalaatiif warra oomishaniif faayidaansaa guddaadha jechuudha. Kana malee immoo dabalataanis kan faayidaan inni qabu faayidaan dinagdee jechuudha. Kan inni qabu ayyaanonni akkasii gurguddoonni kun beekamoodha. Biyyi alaattis beekamoodha. Namoonni adiin lammiin biyya alaa biyya kana dhufee ayyaana sanarratti kan hirmaatanis jiru. Isaan gaafa dhufanii hirmaatanii sharafa biyya alaa fidanii dhufu. Waan harkaa qabnu sirnaan itti fayyadamuu wallaallee hiyyummaan wallaansoo wal qabaa jirra kan jedhu dargaggoo Abdii Furiis waan bitaa fi mirga keenya jiru ilaaluun irreecharraa gama dinagdeen irraa fayyadamuu qabnaa jedheera. Dargaggeessa ta'anii waan itti fayyadamuu qabnu har'a hiyyummaadhaan teenye boohaa jirra. Maaliif waan harkaa qabnu wanti harka keenya jiru waan biraa nutti fakkaata kara biraa fiigna garuu harkuma keenya jira. Fakkeenyaaf irreechi kun carraalee adda addaa qabatee dhufa. Uffata aadaa hodhifamu jira. Meeshaaleen faaya adda addaatu jiru. Faayonni adda addaa kun yeroo biraa barbaadanii kan hin arganne namni ormaa nurra darbee ofii isaatii biizinasii godhatee itti hojjetutu jira. Dargaggeessi keenya ammoo waanuma keenya harkaa qabnu dafee ummata kana numaan ufumaa keenyaan wal gargaarree dinagdee